بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما بك غرا جرتانو أكم جرتو نغا كيساني النغا كوتي غلط ربي الحمد لله سنس بغا نغا تاتاني أكسما وردفتوني أمان تابرا الشما أكم جرتو نغا كيساني النغا كوتي غلط ربي الحمد لله إغا ربين غلن نغو الرس كوتا سغلفادان برنوتا كينيا ولتدي بنجرا ربين غلن نغو إغا فيا نغا نغودي إغا ربين غلني هغاو ربين غلط غلفچون نورتي درقما إغا نيما ربين نورتولي الحمد لله جنة غلط غلفچون برباچي سادا يونوتي سغلط فني ربي نيمال نودا بلا كنافيو بك جرتي ربي كينيا لي غلطون فنو فيان باني فيان غلون كنو قبينيا چالو سنين جدا اغا غيارا برنوني كوتا سغلفان اكما اتفوفت جرا فيديو كنا لايك شير gochuudhaan jalqaba isiniin jenna hiriyoottan keessanii akka sheerii gootanu kabajaaf jaalalaa isin gaafadha haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa nafirraa kiyya isiniin jedha guyyaarraas barnoota kutaa duraarraa waan hafe itti xumurra jedheetan qabadhe isiniif dhufee jira isinis immoo akka nafaana buutanii ordoftanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha turtii gaarii introo kana booda kan walitti deebinu taana nafaana turaa sahabonni hijiraa tokkoffaa irratti nama meeqatu godaananii jedha gara habashaa sahabonni hijiraa irratti nama meeqatu godaananii jedha deebiin hijiraa tokkoffaa irratti nama 15 jedhanii dubartoota 4 fi dhiira 11 jechuudha hijiraa tokkoffaa keessatti sahabota gaafas godaanan keessa Usman ibn Affan haadha manaa isaa Ruqiyyaa intala Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Ruqiyyaa binti Muhammad intala ergamaa rabbiiti jechuudha isini iseefai Usmaanii abbaa manaa jechuudha Usman kuni Ruqiyyaadhaa fi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ergamaa rabbii akkuma sana Abdurrahman ibn Awfi Musa'ab ibn Umayrii faatu keessa jira jechuudha warra gurguddaa hijiraa tokkoffaa keessatti jechuudha hijiraa lammaffaa keessatti immoo hijrateen jedhamega Madiina tokkotu godaaname gara Itoophiyaa immoo hijraan lama ba'ame jechuudha hijiraa lammaffaa keessatti immoo nama meeqatu ba'ame jedha hijiraa lammaffaa keessatti nama meeqa kan godaane gara Habashaa deebiin nama 82 jedhanii hijiraa lammaffaa keessatti kan godaananii nama 82 jechaadha nama 82 kana keessaa 18 dubartootaa jedhanii 64 dhiiraa jechuudha 64 dhiiraa 18 immoo dubartootaa jechaadha hijiraa lammaffaa kana keessatti namoonni gaafas jiranu Jaafar ibn Abi Talib haadha manaa isaa Asma bint Umays waliin Abdullah ibn Jahash haadha manaa isaa Ummu Habiba binti Abi Sufyan Abdullah ibn Mas'ud Miqdad ibn Aswad ogana Miqdad ibn Aswadin fai ogana isaanii immoo Jaafar ibn Abi Talib tu irratti godhame jechuudha hijiraa lammaffaa kana abbeera ergamaa rabbiiti jechuudha yookaan wasiila ergamaa rabbiiti jechuudha Jaafar at-Tayyar ka jedhamu jechuudha akka Abaa Muusaa al-Ash'ariyyi fai jechuudha kan gara Habashaa godaananii turan Abaa Muusaa al-Ash'ariyyi oganaan kan irra godhame immoo Jaafar ibn Abi Talib abbeera ergamaa rabbiiti jechuudha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kunneen biyya Habashaa keessatti gaafa rakkoo tokko malee qabatanii nagaan amantaa ofii geggeessaa turan jechuudha rakkoo tokko malee mootiin Najjaashini nama jara kanatti bu'e nanazzaba jedhaanii ture beektanii nama jara kanatti bu'e as keessatti nan qixaaxatu isaaniif jira jennaan namni waa takka isaaniin jedhu hin jiru achi keessa jiraataa turanii jechuudha egaa sahaboonni achi keessa jiraataa turan nama meeqadha waggaa meeqa jiraatanii nama meeqati immoo achitti du'anii jedha gaaffiin kan konni ittaanu egaa akka seenaan deebiin akka seenaan himutti waggaa 15 jiraatanii jedhani biyya Habashaa keessa waggaa 15 jiraatanii ijoollee 24 achitti argatanii namni 16 ammoo biyya Habashaa keessatti du'e achitti awwaalamanii jiru jechuudha garuu maqaa isaanii illee maaf hin barre
sahaboonni nama 16 akka seenaan himutti kan biyya Habashaa Itoophiyaa biyya keenya keessatti kan du'anii awwaalamanii jiran nama 16 jechuudha. Waggaa 15 immoo kan jarri biyya keenya keessa jiraatanii ilmaan 24 illee achitti argatanii haala kanaan jiraataa turanii jechuudha. Egaa ergamaan Najjaashiin sahabota waamee ammallee gaaffiin kan koo inni xumuraa yookaan inni irraa dhuma ummanni Qureeshonni biyya Makkaa jiranuu maal yaadanii turanii isa ummanni kun jalaa ba'anii maal yaadanii turanii jedha. Kan isaan jalaa baqatanii gara Habashaa deeman maal erganii turanii maal yaadanii turanii jedha. Deebiin egaa kaafirtoonni biyya Makkaa keessa jiranuu waa'ee kanaa dhageenyaan aaranii garaan isaan gubate akkamitti aangoo keenya jalaa bahanii jiraatan jedhanii mala isaan gara biyya deebisanii mala ittiin gara biyya deebisan barbaadanii jechuudha. Ummata sahabaa gara Itoophiyaa dhufan kana Qureeshonni biyya Makkaa jiranuu akka itti ummata kana gara ofiitti deeffatanu mala barbaadanii nama lama qopheessanii hadiyyaa mootichaaf kennanii Najjaashiidhaaf mootiidha akka hadiyyaa geessanullee hadiyyaa kennanii sana booda erganii jechuudha gara Habashaa. Yeroo dhufanii jedhanu Najjaashiitti dhufanii hadiyyaa kennanii qabatanii dhufanis itti kennanii akka sahabota baqatanii isaan jalaa dhufan gara biyya akka deebisuuf gaafatanii jechuudha. Sahabota biyya Makkarraa baqatanii gara Itoophiyaa dhufan kana akka inni kennuufi gaafatanii jechuudha. Sana booda Najjaashiin sahabota waamee sababa biyya isaanii irraa bahaniif isaaniif akka himu jara sahabaa kana keessaa nama tokko barbaade. Achumaan rakkoo jarri biyya Makkarraa baqatanii dhufan kana Jaafar ibn Abi Xaalib itti himee jechuudha. Waan akkanaatiif baanee haala kanaanii biyyarraa baqannee gara kan kee dhufnee jedhanii itti himnaan Najjaashiin boo'ee imimmaan areeda isaa kanarra yaa'ee jedhani. Yeroo Jaafar ibn Abi Xaalib kun itti himu suuraa Maryamii illee isarratti qara'ee jechuudha. Suuraa Maryam isarratti qara'ee yeroo inni akkas jedhu Makkatti akkana jedheen wanta naafiddan fudhaati amma narraa bahaa jedheen waan naafiddan kanas kana miti zahaba akka gaaraa utunaa kennitan iyyuu anin kennu sahabaa kan kanaaf iyyuu amma narraa bahaa jedheeni warra dhufe kana akka kanaan salphisee gara biyya isaaniitti isaan deebisee jechaadha. Warra nama lama biyya keenya dhufanii sahabaa fudhachuu dhufanii jechuudha. Najjaashiin hin barbaadu jedheen yoo zahaba haga gaaraa ga'u yunaa kennitan iyyuu ani hin barbaadu jedheeni akkasitti xiqqaatanii gara biyya isaaniitti deebi'anii jechuudha warri dhufan kun. Egaa kanarraa wanti nuti hubannu namni rabbiif jecha yoo ba'ee jedhee rabbiin isaaf tumsaa yoo rabbi irratti hirkattee jetteette rabbiin illee si gargaara rabbiin illee si bira dhaabbata rakkoo irratti baloo irratti rabbi irratti yoo obsite wanni keessa hin darbamne illee hin jiru. Egaa sagantaan guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Barnoota guyyaa biraatiin hanga walitti deebinu nagaa rabbii keessa naa jiraadha. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. Dogongorri yoo jiraate dhiifama isiniin jecha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.